Kun sagantaa BBC Afaan Oromooti. Nu waliin tura. Yooyaa malee yooyaa dhaggeeffattoota raadiyoo BBC Afaan Oromoo nagaaf jalaltii sana dhaqqabdu bakka nu dhaggeeffachuu jirtan cufaatti sagantaan keenya am jalqaba. Kaabinoot muudaman maaltu irraa eegama? ከሚቀጥለው ካቢኔ አባላት የሚጠብቁ ሚሴንሶታ ካቢኔ አምጥያትን ራወንቶተን ኤጉ ሚኒስትሮን ሚሴንሶታ ካቢኔ ተውን ፍለተምተን ኤርገምኒ ኬሰን ኢኒ ጆን ሐናፊ ከደቱማ በለሱዱ አባው ረከሙዳሜ ኦቦ ቀጀለ መርዳሳ ማል ጀዳ filannootti yaannee haala nagaa keessatti filannoon deemee adda bilisummaa Oromoo filannoo keessatti dhiyaate kanarra bal'aa bakka bu'ummaa kanarra bal'aa argamuu numa danda'ama ture. Facebook oduu soba dhaabsisuu dandeetti sagantaa keessa sanbeessifna kanaaf oduu dabalataan waliin tura an asli galgalo. Dhaggeeffattootni oduutiin jalqabaanii mani maree bakka mataa roobiirraa yaa'ii adda geegesseen miseensoti kaabinee mootummaa haaraa 22 ragaases wiixata dabree paartii isaanii badhaadhin bakka bu'uunii man maree kanaan kan muudaman ministeerri muummee Abiy Ahmad miseensota paartilee morkatoota 3 miseensota kaabinee isaanii keessatti dabaluun ulaagatee filatamanii fi waan isaan irraa eegamu dubbata. Hamza Hussein gabaas qaba. Manni maree bakka bu'oota uummataa yaa'ii addaa tokkoffaa roobii har'aa geggeesseen muudama ministeerota miseensa kaabinee raggaa'iseera. Mana maree kanaan wiixata darbee ka muudaman ministeera muummee Abiy Ahmad miseensota kaabinee isaanii har'a mana maree bakka bu'oota uummataatiif dhiyeessaniiru. Manni maree kunis kaadhimamtoota ministeera muummee dhiyeessan sagalee mormii 2 fi sagalee callisaa 12 sagalee caalmaan muudamicha raggaa'iseera. Ministeerri muummee Abiy Ahmad miseensota kaabinee haaraa har'a mana maree bakka bu'oota uummataatti dhiyeessan keessatti miseensota paartii mormitootaa keessaa 3 dabalaniiru. Haaluma kanaan paartii ABO'rraa obbo Qajeelaa Mardaasaa ministeera aadaa fi ispoortii, durataa paartii Zemaa Dr. Biraanuu Naggaa ministeera barnootaa fi durataa paartii ABN Dr. Ballataa Mollaa ministeera innoveeshinii fi teeknooloojii ta'uun muudamaniiru. Walumaa galatti manni maree bakka bu'oota uummataa muudama ministeerota 22 ministeera muummeetiin dhiyaatan raggaa'iseera. Ministeerri muummee Abiy Ahmad wayita kaabinoota isaanii kaadhiman ulaagaa ittiin filatanis ibsaniiru. ለሚቀጥሉት ዓመታት አሁን በጸደቀው ስትራክቸር የካቢኔ caasaa mootummaa amma ragga'een namoonni dhuunfaa waggoota dhufaniif biyyattii amanamummaan akka tajaajilaniif muudamaaf dhiyeesse kunneen madaalliiwwan bu'uuraa ittiin filanne keessaa inni ijoon adda addummaan siyaasaa kaabinee ta'anii waliin hojjechuu kan nama dhowwu ta'uu hin qabu ka jedhudha. Ilaalcha adda addaa qabaannus waltaanee hojjechuu qabna. Sagalee mootummaa hundeessuuf nu dandeessisu argannus warra kaanis hirmaachisnee yoo hojjenne biyyi keessatti gara fuulduraatti akka carraa paartiin mootummaa hundeessuuf sagalee isa dandeessisu argate yoo dhibellee shaakalliin kun galtee gaarii ta'a. Kanaafuu haala baratame keessaa baana kan jedhudha. Lammaffaan ga'aa ta'uu baatus naannoon dhalootaa ilaalcha keessa galeera. Sadaffaa irratti muuxannoof dandeettii raawwachiisuu namootaa ilaalleerra. Afraffaan dhimma koorniyaati. Dhiirris dubartiinis kaabinee keessaa qooda akka qabaatan gooneerra. Kan biraan dhimma kootaa qofa osoo hin taane dandeettiif xiyyeeffannaa kennineerra. Gama amantiinis Itoophiyaa mara kan bakka bu'e akka ta'uuf yaalameera. Kan biraan dhimmi ijoon fedhii tajaajila kennuuti. Tajaajiluu fi aangoo qabachuu gidduu addadummaa guddaatu jira. Namoota haala akkanaa hubatanii hojjetan filachuuf yaalleerra. Dhimmi ramaddii ka ammuma xumuramuu miti. Hunda gammachiisuunis hin danda'amu. Garuu haga nu danda'ametti yeroo fudhannee haalota kunneen ilaaluuf yaalleerra. ጉዳዮች ለማየት ተሞክሯል. Ministeerri muummee kun kaabinoota isaanii irraa waan hedduun eegamus hannaa fi kadhaa balleessuun dhimma ijoo ta'uu akka qabu akeekkachiisan. ከሚቀጥለው ካቢኔ አባላት የሚጠብቃቸውን 2-3 ጉዳዮች ቀድሜ ያነሳሉ. Miseensota kaabinee amma dhiyaatan irraa wantootan eeguu tokko laman kaasa. Ministeeronni miseensota kaabinee ta'uun filatamtan ergamni keessan inni ijoon hannaa fi kadhattummaa balleessuudha. Biyyattiin kun hannaa fi kadhattummaan osoo jiru mataa ol qabachuu waan hin dandeenyeef karoora rakkoowwan kunneen maksu baasuun hojjechuu qabdu. Lammaffaan miseensonni kaabinee ministeerota Itoophiyaa guutuuti. Bakka bu'aa sabaa ta'uuf yaaluun mana maree federeeshiniin sirriidha. Kaabineef garuu sirrii miti. Namni tokko ministeera dhimma alaa yoo ta'e lammiilee Itoophiyaa hunda walqixa tajaajila. Namni tokko ministeera qonnaa yoo ta'e lammiilee Itoophiyaa hundaaf ministeera qonnaa ta'ee hojjeta. Naannoo tokko qofaaf yaadee ka hojjetu yoo ta'e
Itoophiyaa yaadnu sana akka nuti hin uumne waan gufuu nutti ta'uuf miseensi kaabinee hunduu ammarraa dhimma kanarratti akka itti yaaddan isin gaafadha. Sadaffaan ammoo paartilee morkattootaa keessaa miseensota kaabinee keessa galchaa waan jirruuf miseensota mana maree bakka bu'oota uummataa fuulduratti kanan hubachiisu barbaadu. Tokkoffaa jaarmiyaa hoogganuu fi jaarmiyaa mormuu gidduu garaagarummaa guddaatu jira. Ala teenyee yoo morminu wantoonni hedduun ni salphatu. Keessa seennee jaarmiyaa yoo hooggannu bu'aa ba'ii hedduu qaba. Jaarmiyaan haala mijataa nama simatu hin qabu. Hundi keessanuu karaa sirreessuun baasuu danda'uu qabdu. Itoophiyaa keessatti mootummaa qindaa'aa waliin hundeessuun waan hin danda'amneef itti gaafatamummaa dachaatu nurra jira. Ministeera ta'uu qofa osoo hin taane yaadonni biroonis kaabinee keessatti dabalamuun muuxannoo haaraa waan ta'eef dirqamni keenya dachaadha jettanii yaaduu qabdu. Adara dilachuu ፈልጋለሁ. Paartii isaanii fi mormitoota keessaa kanneen muudaman hundi yaada isaanii teellaatti dhiisanii miira tajaajiltummaan qophaa'uu akka qabanis dhaamaniiru. በተቃዋሚ ጎራ ያሉ በመንግስት ጎራ ያሉ ሰዎች በጋራ በኮሚቴ ስለሚሰሩ ገሬ ሞርሚቶታ ኬሳስ ተኤ ገሬ ሞቱማ ኬሳ akka walitti dhuftan waliin koreedhaan waan hojjettaniif waliin kanan isin beeksisuu fedhu hundi keessanuu sammuu gaarii yaadu qabaachuu qabdu. Abalu paartii kamirraa dhufee akkamiin muuxannoof beekumsa akkanaan na hoggana jechuun komiirraa eegaluu osoo hin taane sammuuf onnee keenya bannee abdiidhaan eeguu qabna. Kana yoo hin taane osoo hin eegaliin hojiin gufachuu eegala. Yaada dhuunfaa keenyaa dhiisnee miira tajaajiltummaan dhiyaachuu qabna. Mootummaanis morkattoonnis wal ta'uun guddina biyyaaf akka hojjennu dhaamuun barbaada. Namoota paartii mormitoota keessa muudaman tokko ta'ee qondaalaa bilisummaa Oromoo obbo Qajeelaa Mardaasaa obbo Qajeelaan ministeera aadaa fi ispoortii ta'uun muudama. Muudamisa kanaan booda turtii waliin taasifneen akka nuun jedhu. Akka ammaa kanatti akka ammaa hirmaanne kanatti illee ta'uu baatu silaa filannootti dhiyaannee haala nagaa keessatti filannoonis deemee adda bilisummaa Oromoo filannoo keessa dhiyaate kanarra bal'aa bakka bu'ummaa kanarra bal'aa argamuu numa danda'ama ture ka jedhu abdii qabna turre garuu sun rakkoo keessa keenyaarraan kan ka'e kaadhimama dhiyeeffachuu dhabuurraa lammatus immoo naannoo boordii filannootis dubbii keenya lafarra harkisuurraa filannoo keessa qoodan fudhatin hafne haa ta'u fedhiin keenya nuti filannoo keessatti qooda fudhachuudhaaf fedhii akka qabnu boordiin filannoolee numa beekaa qaamoti mootummaas quba qabu kanaaf qabsoo karaa nagaa tarsiimoo qabsoo karaa nagaa karaa seerawaa deemsisuudhaaf fedhii qabaachuun keenya waan hubatameef nutti fakkaata waliin hojjechuu ni dandeenya. Kaabinee keessa ogalchinee namoota morkattoota dhaaba morkattootaa irraa akka jedhu dubbatamaa ture akka muummee ministeeraatti yeroo garagaraatti dubbatamaa ture. Sanuma itti fufuma sanaati jennee fudhanna nuti naannoo Oromiyaa irraati akka adda bilisummaa Oromootti nuuf amma tokko hiree amma tokko nuu kennan paartiilee hedduu jiranii sadarkaa adda addaatti kennaa jiranii kana keessatti nuufis hanga ta'e kennanii. Kanaafuu jalqaba gaariidha. Haala adda bilisummaa Oromoo irra jirurraa kaanee galaallu jalqaba gaariidha. Sadarkaa garagaraatti ammallee muudamni itti fuufaa akka paartii adda bilisummaa Oromootti waan biraa eeggachuu jirtan yookiin muudama biraa sadarkaa biraatti eeggachuu jirtu? Biyya kana keessatti fedhii baay'ee jira, qaamota baay'ee jira, akka dhaabaattis dhaabota baay'ee jira, akka sabaattis saboota baay'ee jirani bakka barbaachisaa ta'etti namoota keenya sadarkaa adda addaatti qooda fudhanna jennee yaadna. Filannoon fuula durattis filannoon gandaa, filannoon aanaalees ni deemu sadarkaa gadiitti ni ijaarama taasisaa mootummaa kun sadarkaa garjallaa waan jiruuf nima jiraata jennee yaadnaa jechuudha. Obbo Qajeelaa muudama kanaayyuu asin akkamitti ilaaltu? Wanti adda jira? Wanni addaa hin jiru. Muudamni kun hirmaachisuudha ka jedhu. Akka tasaa ta'ee haala garaagaraatiin haalli filannoon kun keessatti deemes ulfaataa ture. Haala adda bilisummaa Oromoo keessa ture, keessa darbeef keessa jirrus beekamaadha. Hirmaannaan kun hirmaachuun barbaachisaadha. Bal'isuu ka jedhu yaadoti adda addaa mootummaa keessa jiraachuun namooti garaagaraa mootummaa keessa jiraachuun ilaalchi garaagaraa wal bira jiraachuun barbaachisaadha ka jedhu paartiin biyya bulchuu amantaa akkasii akka qabuudha kan isaan dubbatanii nutis akka mormituutti akka morkataatti akka biyyaatti waa waliin qabnu qabna garaagarummaa keenya poolisii adda addaa qabnu qabannee akka biyyaatti waan dursi kennamuufii qabu jennu irratti walii wajjin hojjechuudhaaf wal hubannee deemaa jirraa jechuudha.
Kaayoon paatiin hundinuu kaayoo fi qabdi. Kaayoon paatii teessaniitiif kan mootummaa addaa. Aangoo siif kennama kanaanii akkamiin yaad keessan hojiirra oolchuu dandeettan? Imaammatooti jiran imaammatooti gaaffii qaban yoo jiraatan kana walii akeekna. Riiformiinis hin ta'a mootummaa keessatti yeroo garaagaraatti ministirii garaagaraa keessatti instituushinii keessatti riiformiin ni ta'a. Waan ni wayya jennu ni gumaachina. Waan immoo akka waliigalaatti poozitiif ta'an immoo fuunee hojiirra oolchina. Akka qaamaattis ni hojjenna. Nuti waan biyyaati kan hojjetan. Waan immoo akka namaattis akka paartiittis ni ta'a ni wayyaa biyya kanaaf ni gargaara. Uummata kanaaf ni gargaara jennu immoo kontribuutii ni goona jechuudha. Ayyee galatoomii obbo Qajeelaa. Ulfaadhatisi. Dhaggeeffattoota namoota gaggabaaboo addunyaa isaanii dhiyeessaa jalqabaanii dhaabbati teeknooloojii guddichi Google warra intarneetii argachuu hin dandeenye gargaaruu fi investimentii $1 biliyoon Afrikaa jalqabuu ibsa. Google piroojeektiin kun biyyoota Afrikaa kan Keenya, Afrikaa Kibbaa, Gaanaa fi Nigeeriyaa keessatti gaggeeffamuu hima. Dhaabbatichi aappii Google Go fi Boolo jedhamu kan daa'imman afaan Ingiliffaa baruu gargaaru Keenyaa fi Afrikaa Kibbaatti eegale. Mani maree nageen mootummaa gamtoomanii yeroo 10 fi irraa dhimma Itoophiyaa irraa mari'achuu fi akka mari'atu ibsam. Kana man marichaa Agenda Peace and Security in Africa jalaatti haal naannoo Tigraay irraatti akka mari'atu ibsi man maricha beesis. Marii irraatiin barreessan olaanaan dhaabbatichaa Antonio Guterres hojjettoonni dhaabbatichaa 7 Itoophiyaa akka ba'an ajajan akkasumas rakkin biyyattii kee jiru irraatti haasa'iin taasisaa jedhame heegama. Daa'imman Afrikaa dhibee busaa yookiin qandhoo waggoota 1000 fi lubbuu ijoollee galaafatee irra ittisuu fi tallaaliin kennamuuf durtaan dhaabbata fayyaa addunyaa Dr. Tedros Adhanom tallaaliin kun Afrikaatti kennamuu fi raggaasifamuun seena qabeessa ta'uu ibsa. Bara 2019 qofa daa'imman 260tti dhukkubichaan du'uu himan. Dhaabbanni godaantota addunyaa IOM Itoophiyaa keessatti namooti 1,800,000 qe'ee isaanii irra buqqa'anii fi da'oo dhiyeessuuf $1,21,000,000 akka barbaachisu beeksise. Waraana mootummaa federaalaa fi humnoota TPLF jidduutti mudatu hordofee namoonni buqqa'anii 233 ol buufataalee 53 keessatti deeggarsi taasifamaa fi jira jedhan. IOM deeggarsi argamuu baannaan namoonni buqqa'an gara kohamatti galuuf deemanii jedhu. Facebook Itoophiyaatti oduu sobaa fi ergaawwan walitti bu'iinsa kakkaasan dabarsuu irratti hin hojjannee jedhan. Iccitii Facebook saaxiltee hojjettoon duraanii dhaabbatichaa Francis Haugen Facebook Itoophiyaa dabalatee biyyoota biroo keessatti haasawwan jibba dhaabsisu akka hin dandeenye himte. Koree seena baastuu Ameerikaatiif yaadisii kennite Francis Itoophiyaa fi Myanmar keessatti walitti bu'iinsa ka'anii fi odeeffannoon karaa Facebook tamsaa ture rakkoo uumuu dubbatte. My fear is that without action, divisive and extremist behaviors we see today are only the beginning. Tarkaanfiin fudhatamuu baannan gochaawwan finxaalessummaa yeroo ammaa argaa jirru itti hammaachaa deemu jedheen sodaadha. Wantoota nuti Itoophiyaa fi Myanmar keessatti argine gara sadarkaa hamaa ta'eetti kan je'an seenaa sodaachisaa boqonnaa jalqabaa ta'u jedheen yaada. Are only the opening chapters of a story so terrifying, no one wants to read the end of it. Duraan dhaabbata Facebook keessa hojjechaa ka turte dubartiin waggaa 37 Francis Haugen jaarmiyaan kun odeeffannoowwan sobaa ergaawwan walitti bu'iinsa kakaasan akkasumas haasaawwan jibbiinsaa tatamsaasuu dhaabuu irratti hojjechuu akka hin dandeenye koree seera baastuu Ameerikaatti himteetti. Bara 2018 keessa hokkara Myanmar keessatti ka'ee tureen walqabatee haasaawwan jibbiinsaa akka hin tatamsaane gochuu keessatti hanqina akka agarsiise Facebook amaneera. Isaan boodas haasaawwan jibbiinsaa fi ergaawwan walitti bu'iinsa kakaasan ga'umsaan dhaabsisuudhaaf waadaa galee ture. Dubartiin kun Capitol Hill'itti dhiyaachuun yeroo yaada ishee kennitu dhaabbatichi cimsee balaaleffateera. Dhaabbileen akka Facebook fuula isaanii irratti ergaawwan qaama sadaffaa baasaniif itti gaafatamummaa akka hin fudhanneef seera dhowwu keessatti keewwata 230 irratti jijjiiramni akka taasifamu Francis gaafatteetti. Facebook abbootii irree fi dhaabbilee shororkeessitoota ta'aniin faayidaarra oolaa akka jirus haasaa taasiste kanaan saaxilteetti hojjettuun duraanii dhaabbatichaa. Ergaawwan akkasii biyya akka Itoophiyaa sabaan wal qoodanii raafamaa jiran keessatti walitti bu'iinsa kaasaa jira jechuunis dubbatteetti. Haasaa hojjettuun duraanii Facebook Francis taasiste hordofee dhaabbatichi deebii haasawa sana faalleessu kenneera. Dubbi himaan Facebook Andy Stone Francis dhaabbaticha keessa ka hojjette waggoota 2 qofa ta'uu isaarra darbee karaan gabaasaawwan kallattii ittiin argattu hin qabdu jechuun fuula Twiiteraa isaa irratti barreessee ture.
Dhaggeeffattootteen sagantaan irraa ganumaa waliin turuu keessaniif ulfaadha isaniin jedha. Mammaansi galgal kanaa nam garaa hin qabne wanti qootu ququuqa. Hiikaan isaa isan biraatti maanii kooment keessatti nu beeksisa. Sagantaa kan qophees Hamza Hussein gam teknikaatiin Oscar Bunga keessaniif dhiyeessaan asli galgalooti ak borisaatti akkana naga waaqa kee bulaa oraa bulaa deebana hangafamaan dhan bulaa.